Hayyee akkam jirtu mata duree biraadhaan walitti deebinee jirra. Barnoota nama qabadhee kanaadhaafis daa'imaafis fayyadudha. Faayidaa aannan loonii dubartoonni yeroo ulfaa osoo dhuganii qabu kan jedhudha. Dubartoonni yeroo ulfaa osoo aannan loonii dhuganii faayidaa moo miidhaa qaba? Akkasumas immoo yoo faayidaa qabaate faayidaan samaadha. Yoo maal ta'e miidhaa qabaata kan jedhudha. Mee hanga dhumaatti hordofaa barnoota baay'ee fayyadudha. Daa'imni gadameessa keessatti erga uumamee booda qaamni isaa hundi ariitiidhaan dabala. Kanaaf daa'imni tokko yeroo dhalatu ulfaatinni qaama isaa giddu galeessaan kiiloogiraama 3.5 ta'a jechuudha. Seelii xiqqoo tokkorraa ka'ee daa'imni guddatee hanga kana ga'a. Kunis egaa qaamni waan ariitiidhaan guddatuufidha. Kanaaf wanti barbaachisaan pirootiiniidha. Aannan loonii immoo hanga pirootiinii hedduu waan qabuuf baay'ee gaariidha guddina qaamaaf. Akkasumas pirootiiniin amiinoo asiid kan jedhamu seelii qaamaa hunda oomishuuf kan barbaachisu kan waan hedduu qaama daa'immanis ta'e haadhaa keessatti waan hedduu dalagu amiinoo asiid kan jedhamu pirootiinii aannan loonii kanarra ni argama waan ta'eef aannan loonii yeroo ulfaa dhuguun baay'ee fayyada jechuudha. Kana malees immoo dabalataan yeroo ulfaa guddinaa fi jabina lafee daa'imaaf akkasumas ilkaan booda biqiluuf qaama daa'imaa keessa hangi kaalsheemii akka hedduu ta'u ni barbaadama. Lafeef egaa kaalsheemiin barbaachisaa akka ta'e beekamaadha. Akkasumas immoo daa'imni booda yeroo ilkaan biqilchu kaalsheemiin baay'ee murteessaadha. Kanaaf immoo istoorii ga'aa ta'e qaama daa'imaa keessa jiraachuu qaba. Akkasumas istooriin ga'aa ta'e yookaan kuufamni ga'aa ta'e haadha bira jiraannaan harmi isheellee aannan inni oomishu kaalsheemii ga'aa ta'e qaba. Aannan loonii immoo hanga kaalsheemii hedduu ta'e nyaata qaban keessaa isa guddaadha. Haati ulfaa tokko guyyaatti kaalsheemii 1000 miligiraama 1000 nyaachuu qabdi argachuu qabdi. Kanaaf ammoo soorata hanga mineraalaa kaalsheemii hedduu qaban nyaachuu qabdi jechuudha. Kana keessaa soorata kaalsheemii hedduu qaban keessaa aannan loonii kan jalqabaaf kan olaanaadha. Aannan loonii kuppaayyaa 2 yookaan 3 yoo dhugde kaalsheemii miligiraama 1000 kan inni argatte jechuudha guyyaatti. Dabalataanis aannan loonii vaayitaamin D jabina lafeef akkasumas absorbiishinii kaalsheemii amma jenne kanaaf fayyadu. Ittisoo dhibee adda addaaf faayidaa hedduu qaba qaama keessatti. Vaayitaamin D'n qabiyyeen isaa aannan loonii keessa hedduudha. Kanaaf aannan loonii dhuguun kaalsheemii, vaayitaamin D, pirootiinii kanneen akkasii kan daa'imaaf hedduu fayyadan qaba jechuudha. Akkasumas kanneen kun illee fayyummaa sirna dhiigaa haadhaaf illee ni fayyadu. Akka qorannooleen hedduu agarsiisanitti dubartoonni yeroo ulfaa aannan loonii yoo dhugan carraa sinsinnaa'uu nyaataa yookaan fuudda allarjii godhachuu daa'ima isaanii booda daran hir'ata. Ijoolleen tokko tokko akka dhalataniin allarjii godhatu nyaataa fi keessumaa ji'a ja'a booda yeroo nyaata jalqaban aannan looniif buphaaf waan tokko tokko allarjii godhatu nyaata adda addaaf qorannoon hedduun agarsiisutti haati irlii yeroo ulfaa aannan loonii dhugaa turte taanaan daa'imni ishee carraanni allarjii godhachuu gad bu'aadha jedhama. Kanaaf egaa allarjii daa'imaa hir'isuuf illee yeroo ulfaa aannan dhuguun barbaachisaadha jechuudha aannan loonii. Dabalataanis aannan loonii kan haadha ulfa sanaaf akkasumas daa'ima gadameessa jiruuf barbaachisan kanneen akka foosfarasii, pootaasiyeemii, ayoodiinii, vaayitaamin B12, riiboofilaavin kanneen jedhaman waan hedduu kan haadhaaf daa'imaaf barbaachisan qaba waan ta'eef baay'ee gaariidha. Kanaaf egaa dubartoonni yeroo ulfaa guyyaatti aannan loonii burcuqqoo 2 hanga 3 erga danfee qabbanaa'ee booda dhuguun baay'ee gaariidha. Danfuu qaba. Danfuun aannan waa tokko miidhu, kontentii isaa waa tokko hir'isu qabiyyee isaa. Haa ta'u malee faayidaa hedduu qaba. Akkasumas ganama yoo dhugan guyyaa yeroo bakka hojii oolan yeroo hojii adda addaa oolan jabaatanii oolu pirootiinii hedduu waan qabuuf aannan loonii. Akkasumas immoo galgala yoo dhugan aannan loonii amala hirriba nagaa qabu akka isaan rafan gochuu waan qabuuf aannan loonii kana ganama yookaan galgala yoo dhugan gaariidha jechuudha. Yookaan immoo ganamaaf galgala ganama burcuqqoo tokko galgala burcuqqoo tokko dhugan baay'ee fayyada dubartoota ulfaaf. Haa ta'u malee akka hubachiisaatti kan beekuu qabnu osoo hin danfisiin dhuguun dhibeewwan adda addaa kan akka baakteeriyaa haadhaaf daa'ima miidhan keessumaa baakteeriyaa listeeriyaa jedhamu kan abboortiinii fiduu danda'u ulfi akka ba'u ta'uu danda'u daa'ima garaa jiru miidhuu danda'u haadhallee miidhuu danda'u qaba waan ta'eef osoo hin danfisiin dhuguun qabani. Danfisuun faayidaa malee miidhaa hin qabu. Kontentii aannan sanaa waan hir'isuun qabu. Guyyaattis burcuqqoo 3 ol dhuguun gaarii miti. Sababni isaas aannan loonii ayireenii waan hin qabneef tarii hir'ina dhiigaa fiduu danda'a waan ta'eef guyyaatti haati ulfi tokko burcuqqoo 3 ol dhuguun qabdu. Akkasumas immoo guyyaatti burcuqqoo 3 caallaan daa'imni ulfaatina qaamaa guddaa qabaachuu danda'a. Pirootinii hedduu waan qabu aannan loonii daa'imni baay'ee furdaa guddaa akka ta'u taasisuu danda'a waan ta'eef
Daa'imni ulfaatiin isaa baay'ee guddaa ta'e da'uun immoo xinnoo rakkisaadha. Baqaqsanii yaaluu fa'aa barbaachuu danda'a waan ta'eef guyyaatti burcuqqoo 3 caaluu hin qabu. Akkasumas danfuu qaba aannan loonii. Danfisanii erga qabbanaa'ee booddee dhuguu qabu jechuudha. Aannan loonii ilaalchisee barnootaan qabadhee jiru yeroo ulfaa jechuudha. Kana fakkaata. Gaaffii fi yaada qabaannaan koomentii jala kaa'uun dagatiin sabiskiraayib gochuun waan adda addaa irraa baradhaan jedha. Turtii gaarii.